السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلاينك يا خسلامة خد الدنيا رجرتن هندينو وبلاينك يا خورمو داكن كريستيانا في واقعفتها هندي خيسن وبغنغان جراتني ديادا الموت غرغرا كان ديما جروفي كيستو أرجن غنتو تنجتو كان خجيوب بسني جونيان شانيدا يكمان شانيدا فالمتا سبا مقاجة انديمو كان ولو جلوبال نتورك مقاجة وبافته دلدلتا جروفي نياچا جرو maaf waan san jechuu dande inni sanoo eenyu maal hojjechaa ture seenaansaa maali eeysaa as gehe tan jettu hundaa fi maaltu waan kana dubbachuudhaaf Harargee arrabsuudhaaf isa kaasiteettu dhugaatti gadimnaa jechuudha. Guyyaan isa saaxillu ga'ee jira arra jechuu dhiyaadha. Hayyuu keenya wallisaa Adam Haruun gaafa Naayiroobii jiru ati araba oromoo miti jechuudhaan shaneen isaa rabsaa turuudhaan kakkee sirba mi'aawaa gurra nama seenu kana sababa san irratti baasee jechu nulleen arra gantuu fi sobdu hattuu fi maqaa hawaasaatiin tan daldaltu hundaa'u sirba kana afeerree gama sagantaa teenyaa ceenaa dhiyaadha. Hundi keessanuu xiqqoo boodanii eegalla. Legend Adam Haruun. Gaballe nutimne saponu masu qabna ya insan arganne arrada garbane arrada garrakan kosanne kayal dikete tisa kamene keisa nipsa hangap sok gadanesa Yenyumma khenya bara sochi khale sazira oromumma dalota ga akundan sanura waishanje kum sabara hakun dola kana arka tunura
jenne den gurgurre kawajin tulle kasema turre kan token awasa rakan turre mallaqa ummata guurame nyaachuutti jiru yaa kechiisa elemoo fuudhee jira deem galmeerra laali numa khamira uman urkulese hojjachuu beeynu jira eenyummaa keenya bara sochii kaleessa jirra oromummaan dhaloota gaha kun dandeessanurra oofsaan joonumsa bara ooftuune lola bara harka hafaaf tururra Oromoo ta'uu keenya dabballee nutti himne maaltu qabna keessaan arganne dhaqalee luboota fintufanne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa kan addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya koonnee irraa buqqe lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jirra jirtu. Arraan tana iddoo tana guyyaa lama dura dhimma walloorraa dubbachuun keenya yaadatamaadha. Walloorraa rakkoo walloo jirtu gizee dubbannu tuntuun duraati miti. Viidiyoolee keenya hunda booda deebitanii ilaaluu ni dandeessan. Haasawa walloorra godhaa turre keessatti namoonni shaneedhaaf ergaman tokko fi dabballoonni shaneedhaa hin gammanne. Sababa isaan hin gammadiniif ni beeyna. Keessattuu haasawa goonetti nuti rakkoo ilmaan walloo arraas ilmaan walloo obboleeyyan keenya namni nutti ni mutana. Kalee gaafa gabrummaa jala turanii kalee gaafa rakkoo hamtuu keessa turanii Harargeerraa dhaqaniiti wajjin wareegamaa tura. Yoo seenaan beeyne deemaa dhagaifadha. Seenaa dubbisa. Seenaa bara. Obboleeyyan keenya dhiiga keenya foon keenya wanni irra caalaa walii hadoodnuuf san irra caalaa Oromummaan kannaadhaanii miti tan nutti kannamte uumamaanii nu badhaasan rakkoo ilmaan walloo naggadaaf ooluun qabduudha. Ejjannoon tiyya arraas boruus iftaanis tasuma garagalchuun taa'u tana abbaan fadhe maqaa wallootiin yoo maallaqni tokko guurame galuu qabaadha achitti. Ejjannoon tiyya tana ummata wallootiin niiraan guuramte ummata wallootiif dhaqu qabaadha. Haasawa ilmaan wallootti xuyne tokkollee hin qabu jechuudha. Kalees dhugarraan deebine arraas dhugarraan deebinu jechuudha. Gurbaan jooniyaa ga'u ka urmi isaa guutuu shanee jala fixe ka maqaa isaa falmataa jechuudhaan ilmaan walloo jabuutii irraa shanee gurgurachaa ture ka fireemmaa shooyoojiin ilmaan walloo gataa ture maqaa walloo global network ja'uun deemu kun namichi gabbataan gartan jooniyaan haasawusan falmataa sabaati maqaansa. Arra guyyaan kee geegaa falmata maqaa qabsooti kun falmataan seenaan falmataadhaa maali? Sababni falmataan Harargeetti arrabse yoo maali? Falmataarraa dubbachuu jirra. Obboleeyyan keenya kawalloo arraas obboleeyyan keenya boruus obboleeyyan keenya kalees obboleeyyan keenya ilaa lubbuudhaan jirrutti ilaa hegareettis rakkoo isaaniitiif ni dhaabbanna. Warra gargaaraa turerraa yaan maallaqa kiyya baasee
gaafa warri walloo ka'ee Harargee dhaqullee warra maallaqa ergeen ilmaan wallootti nama ragaa qaburratti maallaqa baasee nama ergaa jiru nama ijoollee wallooti wajji wal quba qabu nama saba isaatiif waan saa kannu ifimuun barbaachisu Harargee takkaa faarseen beekwan ijoolleen Harargeedhaa irra guddaan natti aarti naaf gala ifaarsuun hin taatu qeefii faarsuun hin taatu nama dhiba tanaaf yeroo hedduu Harargeen faarsineen ijoolleen teenyata Harargee moo akka waan anan Harargeerraa qorri fadhuun na laalti arrammoo guyyaan geeniin faarsaa jechuu hanga qabrii jirulleen dhagee alhamdulillah ija'uttiin si faarsuu ta'a jechuu hijibaanii miti kaniin si faarsu dhugaadhaaniin si faarsuu ta'a jechuu si faarsuu kiyya dabruu dura garuu maaf gurbaan kun Harargeerra bobba'uun isa feesiste tayattu laaluun barbaachisaadha jechuu nuti rakkoo an haasawaa kiyya hunda keessatti as duratti ummata dura gadi bahee niiraa buusaa ka je'ee walloof kadhachaa ture ana bakka kanaa buusaa je'ee ka kadhachaa ture ana namni na dura as bahee kadhachaa ture jiraannaan as ba'a namni rakkoo walloo bakka jirtu hunda takkaa ka keessaan dubbatin bee nuyi dubbachuu qofaa mitii maallaqa kannaa turre arraas ni kannina boruus ni kannina ilmaan walloo tiruu teenya laphee teenya onnee teenya yoomiyyuu nama tokkoof ummatan jibbinuuti yoomiyyuu ammoo bakki namicha gabbataa wanta keessan liqimsamee taa'usan namicha gabbataa soofaa keessan liqimsamee taa'usan baareessite qabxiinan dubbadhe keessa isaa fi ergamtoota isaa warra isa ergatuus wanni baareessite maali niiraa maqaa wallootiin guurtan risiita maxxansaa jechuudha jechuudha niiraa maqaa wallooti maqaan beekuufi maqaan jala deemuufi maqaan hordofuufi maqaan keessa buusee qabuufi maallaqa wallootiin community irraa niiraa guurramtee qaba isaan bakka biraattis niiraalee guurramtee jira rakkoo ilmaan walloo gizee naftanyaadhaan walloolan gargaaramuu qaban jennee amanna nuti rasaasatti haa bitatanii kannaa jechaan nama kadhannaa sirra teenye niiraan guuramtee immoo rubuu takkaan dhaqa malee guututti hin dhayitu namuma biyya alaa jiru kanaatu hambifata isuma faadhaatu hambifata ka isa fakkaatutu hambifachuu jira niiraan goofandirra guuramte guututti hin dhayne niiraa inni ka communitytti hawaasarraa guursisee fi bakka biraarraa ijoolleen isatti ergite hin dhayne namni kun NGO banatee maallaqa sheeradda godhachuu jira maqaa wallootiin maqaa ijoollee teenya tawallootiin osoo ummanni keenya achii rasaasa dhabee rakkachaa jiru osoo ummanni keenya achii madaa'ee nama wallaansa isa geesse dhabee rakkachaa jiruuti walloo rasaasaan dhawamee isaan maallaqni guurame kun galaan jiru guutuu galutti hin jiru hin dalagatu namichi kun taa'eetuma maallaqa walloo maqaa walloo kanaan nyaachuudhaaf walloo global network jee baafatee NGO godhatee deema jechuu walloo akka shaneedhaatti jechuun innis akka shaneen nu maleen abaa'oo godhatteetti inninis ummata walloo ittiin naggadachuu deema sittiin dhiisnu jenneen jechuu bakka riisiita maxxansaa jettu tanaatu hirriiba isa dhorke ammallee niiraa guurtee si harka jirtu riisiita ummataaf nuu maxxansiisiin jenna jechuu warri biraatis warri maallaqa maqaa wallootiin guurtan hundinuu riisiita maallaqna hanga ta'e beeyna qarshi kuma meeqaa dhabeeyna niiraan san maallaqa biyyaa qarshi meeqa taati beeyna niiraa san erguu keessan ragaanuu maxxansa tanuma gaafin yoo ragaanuu maxxansuu baattan hattanii jechu hatuu isinittin dhiisnuu jechu ani isinittin dhiisu osoo boleessa kiyya kawalloo madaa'ee ciisu jiru ati niiraa hattee maqaa isaaniitiin oromoorraa walitti qabattee as biyya alaa kana teessee madoodhaaf qarshanta ergitee maallaqa kan fudhachuu sumatti hin dhiisuwan
tanaatu utaalchisee nurraa qabaa fi Harargeen gantuudhatti isa naqe jechuudha. Maal barbaade? Dubbii tanaa fi dubbii bakka riisitaa tana ajandaa Harargee fi Walloon akka wal dhooytuun bakka riisitaa tana bira nu utaalchisuu fadhe jechuudha. Ajandaadha nu jijjiirsisuu fadhe. Akka nuti Walloorra bobbaanu joolleen Harargee eeganni Harargee arrabse nutiis Walloo arrabsine jettee akka ummata Walloo arrabsitu. Joolleen Harargee immoo ummata Walloon arrabsitu. Hin arrabsinu. Wanni inni deemuuf sani laal tactic of politics. Politikaa keessatti ajandaa nama jijjiirsista. Tooftaadhaanii ajandaa nama jijjiirsista. Akkatti ajandaa jijjiirsa. Riisiita nuu maxxansaa yoo maxxansuu baattan ammoo dinniina isinii kanne isiniin saaxilaan jeenan. Ammaas isiniin saaxiluu ta'a. Isiniin saaxiluu ta'a. Ammallee carraa lammataa maaliif ankooppii godhadheetiin harkaa qaba. Maallaqni meeqaa guurameen harkaa qaba. Meeqaa biyya dhaqeen harkaa qaba. Maallaqa maqaa ilmaan Wallootiin guurtee garaa kee hambargaritti guuttattee kaanis kiraa manaa kaanis gaaza makiinaa kaanis waan biraatti godhachuu jirtu kana gadi ba'iitii risiita hanganaan maallaqa guure hunoo ragaaniin itti guure wanni niin erge kana jee gabbayii nuu maxxansaa isiniin jenne jechuu warra isa duuba maallaqa guuree isa ergu jiru jira jechuu. Oromoon tana beeku qabdi. Namoota biraa ka maallaqa guuree maallaqa kana guututti hin ergini gurbaan nu saaxilaa qabi nurraa gurbaa bobba'i nurraa argetti ajandaa nurraa jijjiirsisi isaan jechuun jiru jira jechuudha. Jooniyyaan kiyyayyaatu gadi beet ilmaan Harargeerra bobba'ee jechuudha. Ilmaan Harargeedhaa kakkanaa kanaan dubbatamanii arrabsamanii hin beekanii hulillee arrabsamanii jechuudha. Maraataa niiraa maqaa ummataan nyaatu. Hattuu maqaa ummataatiin maallaqa nyaatu. Tana afaan si qabu jirra nuti. Niiraa walloof dhaqu qabdi. Mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis obbo Addisuu Aragaa amma boodallee koonsartii biyya keessatti maqaa Wallootiin wallistoota walitti qaba. Wallistoota Oromoo hunda walitti qaba. Milineema Addaaraashitti qaama mootummaatti godhaa bakka maallaqaatti wallisaan saba isaatiif haa wallisu maallaqa guuraadha. Ummata Wallootii kanna gargaara. That is our advice. Walloof ja'anii keessa naggada oofuun numan dhiisnu tana. Abadan naggadan taatu Walloo. Walloo naggada numan taanedha. Taniifuu gurbaan dibichi mataan hin dalayne kun ka amata 25 ol Daawit Ibsaati wajjin ilmaan Oromoodhaa fixaa ture. Kun wanni Harargeerra bobba'eef maqaa riisiita maallaqatti guurtan gadi baasa ajandaan inni keessaan utaalchisuu barbaade tana. Ajandaa kana keessaan utaalchisee maal keessa nu naquuf Walloo fi Harargee wallola dubbiin ajandaadhaan haftiidha. Nuti ilmaan Walloon arrabsinu irrattis walin lollu. Obboleeyyan keenya joolleen Harargee takkalleen godhutti hin jirtu. Isarra bobbaana warra isa duuba jiru saaxillaa jechuudha. Ta isaan godhu yaan nillee ta fuulduraallee harkaa balleessinaa jechuudha. Maaliif hattummaadhaaf maqaa yaaniif? Maqaa ilmaan Wallootiin ilmaan Walloo taphatti hin jiran. Qoosatti hin jiran. Wareegama kafalaa jiran. Naftanyaadhaa wajjin wal qabanii du'aa jiran. Qishnaa maallaqa bira jiran isaan lubbuu bira jiran. Du'aa keessa jiran. Madaarra jiran. Ajjeesaa du'aa jiran. Ummata ajjeesee du'aa jiru maallaqa isaa akkamitti hata namni? Akkamiin maallaqa ummata lubbuu rasaasaan wal namaa wajji wal fixu jiru maallaqa isaanii guurame hambifata namni? Akkamiin hanga tokko ergee hanga kaan hambifata namni? Tana laalaantiyya. Isinitti hin dhiisnu jechuun amma boodallee isaaniin naggaduun hin taatu. Saniifuu gurbaan ajandaa kana keessaa nu baasuu barbaa ajandaa kanarraa ayyaanu jechuudha. Dhimma Harargeedha ammoo. Inni kun eenyu? Namichi kun eenyu? Dura ta'ettu laallaa jechuudha. Eenyu inni kun? Gurbummaan kunuu eenyu? Maali hojiinsaa? Maal ture? Eessa ture? Tan jettu laaluun barbaachisaadha jechuudha. Gurbaa kana maqaan isaa Falmataadhaa jedhama. Gurbaa dibbee wantarra taa'u kana maqaan isaa Falmataadha. Maqaan isaa
Na obsa wayin baasu jira. Inni kun eenyu waan inni jee dura laalleeti gama inni eenyu ta'ettu dabarraa jechuudha. Dhiigaa torleen hararge. Waan dhugaatti baay'atte. Dhageeffadhu. Abbaa qabsoo kana bakka lamatti macaasee qabsoo keenya qaccartee qabsoo keessa taa'ee uummata dhiigaa torleen hararge. Waan dhugaatti baay'atte. Abbaa qabsoo kana bakka lamatti macaasee qabsoo keenya qaccartee hararge. Uummata mukarra bulaa ture jechuudha. Osoo qabsoo Arragaa guyyaa fidatee jechuudha. Arraa harargee irraa hin dubbadha jiru. Gandummaadhaa mitimma. Dhimma harargeetiin deebisuu qabaa jechuudha. Akkumaan gizee obboleeyyan kiyya kasi koomandootu qaban deebisuutti. Akkumaan gizee obboleeyyan kiyya kawallootu qaban iyyuutti. Arraa harargeedhaan hin iyyaa jechuudha. Tun gandummaadhaa miti. Namichi kun maqaan isaa Falmataa jedhama. Adda bilisummaa Oromoo Shanee keessa ture. Baroota dheeraadha. Baroota 20 ol. Adda bilisummaa Oromoo keessa guuturu kana Jabuutitti. Joollee Walloo adda bilisummaa Oromootiifiin Jabuutii taa'ee karaa Eertiraa erga jechuudhaan Jabuutii taa'aa ture. Jabuutii irraa joollee Walloo ta'amma lubbuudhaan biyya Wallootti hin deebiin hunda namni Fireemaashoo wajjin Eertiraa keessa dhidhimee ajjeesee gurgurachaa ture isa kana jechuudha. Eegas booda Jabuutii irraa ka'eeti Eertiraa dhaqee jechuudha. Galmeen teen warka jirti. Galmeen teen warka jirti jechuudha. Gaafa Eertiraa dhaqu Eertiraa keessatti joollee Walloo lakkoofsaan 37 gaan hundaa'u akkaanii fi Fireemaashooyin ajjeefaman haala mijjeessee fi qindeessee isaa jechuudha. Eertiraa keessa Fireemaashoo wajjin tureeti achi booda inni kun ka'ee qabsoo jaarraa abbaa gadaatti ida'ame jee dhufee jechuudha. Ergamee dhufe basaasummaadhaaf dallaalummaadhaaf adda bilisummaa Oromoo Shaneetu namoota keenya hedduu nurraa ajjeese. Adda bilisummaa Oromootu namoota Walloo fixe. Saniifoo jaarraa Walloo keessatti hidda isaa gadi dhaabna an jaarraadhaan deeggaraa jeeti isaanii dhufee jechuudha. Jaarraan abbaa gadaa rabbiin rammataa godhuufi jannata firdoosi naa qananeessu fuunfatee oggulaaluu gurbaa eegeetutti jira. Gurbaan ni dhimmisa. Hoggunni ol seene hunda ni dhimmisa jechuu eegalaniin jechuu maqaan isaa kan adda bilisuu ayfelloo keessattii fi warra fiidoo keessatti isaa bee dhimmisaadha. Aboo dhimmisaan dhufee dhaaphaayan dhimmisaa. Dhimmisaa jechuun nama waa qabachuu hin dandeenye akkumatti himtee gadi bu'u jechuudha. Ni hima waa'ee dabarsaadha. Aboo gurbaan eegee qaba janna. Waatuu duuba jiraadha. Aboo gurbaan dhimmisaadha yani maqaan isaa dhimmisaadha fiidoo keessatti. Achi firra ari'anii jechuu isaanis irra beekanii waan inni godhu. Eeganaa Shanee deebi'ee biyya Noorweey dhaqee jechuudha. Biyya amma keessaa soofaa keessa liqimsame kana. Biyya kanaa illee jaartiin fuudha jeeti magaalaan an jiru tana dhufe jechuudha. An seenaa isaa hunda namoota 30 fi namoota Walloo kan ni fixe kana hunda maqaan beekuuf gaafaan Shanee saaxilu san bakka inni jirutti itti dhaquu ka'e jechuudha. Na dheeyse. Na baqate. Natti hin fidinii jeen namicha an biratti dhaquu ka'e na dheeyse guutumatti. Maaliif seenaa isaatiin isa beekaa jechuudha. Aboo joollee Walloota maqaa akkanaa har'a maqaa joollee Walloo siin dha'u. Guyyaan sii dha'u dhufa siifin gattarri isaa jechuudha boru 50 ta'an keessa. Warra obboleeyyan keenya kan Walloo kan Shaneedhaan ajjeefaman hunda irra caalaa isaanii maqaan isaanii na harka jira. Warra inni Jabuutii irraa fuudhee Eertiraa geesse. Warra inni Eertiraa keessa dachii qochisiisaa ture. Warra inni Eertiraa keessa lafa qochisiisaa ture hundaa fi warra joollee Shanee keessatti maqaa ilmaan Wallootiin ajjeefamte hunda na harka jiraa jechuudha. Siifin gassaaxila takka takkaan. Maqaan waan kana gaafa san an saaxilaa jiru warra Shaneen ajjeeste hoggunni jaartiin fuudha jee as dhufe jaartii taanni hiikee bultii qabachuun nama bultii qabachuun dandeenyeetu siyaasa Oromootiin oofa jee deema.
bultii teetuu sirnaan qabattee deemuu hin dandeenye jaartii teetuu bulfachuu hin dandeenye mana keetuu bulfachuu hin dandeenye hattuu dhagaa hin amanamu hattuun maallaqaa waan biraatiinis gad hin teessu naamusan qabaattu jaartiin akkami jala teessi hattuudha ni kijibaadha hattuudha olii gad maaliif nyaata bare maqaa abaa'oo shanoo kanaani qaama kana baase nyaata naggatu waa butachuu gargaarsa gizee hunda laali gargaarsa jecha maqaa gloobaalii kana baafate gargaarsa jecha wayi butata tanaan jiraata hin dalagatu nama akkanaati warra ni dalagannaa fakkeessu ammoo hin dalagatan mana keessa ta'anii ganamaa galgala teekistiidhaan addunyaa tana girgireessuu barbaadan warra teekistiin isin bilbilu warra as keessa jirtan yaadadhaa warra teekistiidhaan hamtuu isinitti waasaappiidhaan miseenjeraan vaayibaraan warra silkii isin bilbilee isin dogoggorsiisu warra silkii isin teekisti isin godhee karaarraa isin meessu dalagaa isin godhatanii jechuu isaan dalaga jiran hin dalagatan mana mootummaa keessa ta'an sadaqaa fudhatan fuud baankii irraa bakka nyaatarraa fudhatan irraa hin hojjetan ni kijiban ni baranna jaanii hin baratan akka nama baratu fayyaan qabanii bar akka nama baratu boorsaa qabatanii iskuula seenan akka namni isaan arguuf hin baratan ammoo yoo namni maali jira maan dalaganna jedhee ni baradhaya hin baratu olii gad deemaa jechuudha maqaa shanee keessatti ilmaan oromoodhaa kan walloo gurgurachaa tureef arraan tana qabsaa shaneedhaa ta'ee deebi'ee jechuudha eega fiidoon firraa ariite dhimmisaan fiidoon laalteeti kana dhimmisaa jetteen jechuudha achii firraa ariite achii shanee deebi'e arraan tana shanee ta'e guddaa ta'eeti achi keessa taa'ee maqaa ilmaan wallootiin daldalaa jiraa jechuudha tan nuti dura dhaabbachuu jirru tana shaneen ni jirti hin jirtu duutee ishishee kolkoloo ajjees neevarisi hin jirtu yellachi mukko mootaallechi hin jirtu bar shaneen waan asirraa waa akka ta'e hin jirtu shanee bar irra yaanee finnee jirra irra yaaneeti finnee jirra thanks to the truth legend activistoota jajjabaa haqarraan deebine warra murannoo qabu kutannoo qabu ejjennoo qabu bakka takkarra dhaabbatee haqaa falmu joollee saniif galannee haa ga'u joollee dhugarraan sossoone joollee ummata oromoo daangaa malee jaalattu joollee ummanni kun akkan sobamne barbaaddu joollee ummanni kun akkan gowwoomne barbaaddu joollee ummanni kun akkan dagatamne barbaaddu joollee ummanni kun akka moohatu barbaaddu alhamdulillah warra sani nuti warra ummanni moo oromoodhaa akka injifatu barbaadu warra ummanni oromoodhaa akka ummata kanaan hin gowwoomne barbaadu warra ummanni oromoodhaa ifirratti hirkatee akka qabsoo godhu barbaadu dhaabarratti hirkateeti miti jaarmeerratti hirkateeti miti namarratti hirkateeti miti ifirratti warra ummanni oromoo moohataa ta'e akka mul'atu barbaadu joolleen sanii fi nuti irra yaaneeti daaknee hurreessinee ficaa goonee jirra shaneen hin jirtu qushaasha ishishee kolkoloo duutee jirti shaneen jiraatteeti miti wanni nuti shaneen irraa haasa'uu dhiisnee maali dead duutee jirti shaneen hin jirtu waan gaara keessa shiftaa deddeemtu tana dhiisisan dead out of game taatee jirti bar disabled out of game goonee jirra isi hin jirtu kun ammoo carraa tana fayyadameeti ilmaan wallootii shanee jala jaara bajata naa baasaa jeeni warra shanee irraa maallaqaas fudhachaa hoggu joollee walloo amaara nafxanyaa wajjin wal dhooyte akka nama walloof laalatuu fakkaatee asirratti walloo global network miidiyaa jedhu kana banatee akka nama isaanii laalatuu fakkaatee asirraa haasa'ee gargaarsa feesisa rasaasa dhaban jee akkuma keenyaatti akka namni rifatee niiraa buusu godhe niiraasa warra guuru wajjin waltee adda dhawataa jechuudha nuti niiraan guuramuu irraa miti rakkoon iyyuusaati irraa miti rakkoon niiraan adda dhawamuu san irraa niiraan guuramte ummata wallootiif dhaquu qabdii guututti niiraan lama sumuuniin takka karraan irranne jechuudha abaluttiin ergee gama naaniin ergee gama siniin ergeen hin jirtu shariikatti maqaa dhawatanii shariika abaluttiin ergee gaddanyaa kiyya kakkana hin jiru manguddoo wallootti maallaqni ergamee manguddoo walloo akka barbaachisan rasaasaa fi qawwees ummata wallooti bituu qabdi ejjannoon teenya tana tiyya tana ejjannoon maqaa ilmaan wallootiin niiraan guuramtee hattuun akkanaa kun itti daldalachuun qabudha wanni nuti irraa iyyaa jirrus
dhugaanis tanuma jechuudha. Saniifuu falmataan naggada kana keessa jira. Falmataan arraan tana argeerra wanni duuleef isii tana jechuudha. Ammoo falmataan gantuudha. Ifiisaatiifu hattuudha. Xawalwaalleedha. Ayyaallallattuudha. Dantaa dhuunfaadhaati ari'a. Ummata walloo bakka bu'uu jechuudha. Hattuu maqaa wallootiin naggadachuu barbaaddu keessaa nama tokkoo jechuun. Nama afurii jira warri maqaa wallootiin daldalachuu barbaadu. Nama afran warra wallootiin daldalatan keessaa tokko isa. Sadeen haftan ammaas taraa teessan eeggannee isin himnaa jechuudha. Adabaddaa isin hin jenne jechuudha. Niiraa guurtan ammallee gabbaasaatii Facebook irratti ummata Oromootiif maxxansa. Niiraa akka hawaasa guuramtees gabbaasaa maxxansa. Niiraa goofandiirra guuramtees gabbaasaa maxxansa. Niiraan hundi manguddoo dhaquu nu maxxansa. Nama ijoollee dargaggeessaa ta Facebook jala ceetu ta biyya keessa jirtuutti ergineefi maarreen hin dalaydu. Zamana kana namni silkii waliin bilbilateetu baasi aboo niiraan na bira geessa jeegaa qabame waliin jaa. Akkatti taphni dalagamuu beekna nuti. Aboo niiraa na qabaniiti. Maaliif niiraa guuruun feeneen? Meenaa maqaa kiyyaan goofandi banu gartanii hin banuwan. Hin godhu. Maaliif? Niiraan beeka waan isiin taa shayxaana. Shayxaana niiraan. Hin fadhu haqni namaa sumuuniin takka akkanatti asseentu hin fadhuan. Waan boru fuula rabbii irratti naqaanfachiisa. Hin fadhu. Dhiiga namaa kakaanachi madaa'e niiraan biseef biratti akkamin namni Oromoo fi yaada jaa. Sabaa fi yaada akkamit jaa namni. Ana hadooddii sabaatiin qaba akkamit jaa namni osoo namni achi dhiigu jiru niiraa giseef biratti hambifatee hanga tokko erge. Hattummaadha malee tun. Kashlabbummaadha malee naggada akkanaa kana dhaabbachuu qabaa jennee jechuun. Arraas boruus iftaanis kun dhaabbachuu qabaa jechuun. Ilaa wareegamaatti itti kafallaa jechuudha. Isuma. Harargeen tiyyammoo. Harargeen Oromoodhaammoo. Warra akkanaa warra dhoqqeerraa tolfamu kana. Jooniyaa hambargariin guuttee deemtu kana. Faltiidha qaamni isaatii fi sammuun isaa hundi. Deebisaallee nama kanaaf deebisuun arraan gad xiqqaachuudha. Anna biratti akkaan gaasatti amma maqaa harargee arrabse qofaaf hin dhufe malee osoo ana arrabsee gad deebi'ee deebisaan deebisuuf. Ajanduma kiyya riisiita baasaa kaja'uun itti fufa jechuudha. Ajanduma kiyya riisiita maallaqni hanganaa guurame goofandi irratti nuu maxxansaa. Hawaasa raayis niiraan gana guurtan gabbaasaa. Ilmaan walloo biraan gahu asimaa antanumaan oofa jechuudha. Ammaas tanumaan oofa. Niiraan ilmaan wallootii guuramte ilmaan wallootiif dhaquu qabdi. Qishnatti hin jiran, daansitti hin jiran, haniimuunitti hin jiran, qawweedhaan wal dha'u jiran diinaan. Nama diinaa wajji wal dha'u niiraasaa cinaarraa fudhachuu jechuun bar rasaasarraa fixxee akka inni diinaan ajjeefamu taasisuudha. Akkamiin Oromoof laalatta siin ja'an. Namicha diina dura taa dhaabbatee nafxanyaan wal dha'u jiru niiraa rasaasaa jee Oromoon tokko baasee goofandi irra kafalee takka hawaasa bira kafalee niiraa san ati hambifachuu jechuun rasaasa isarraa fixxee akka amaarri isa jeesu godhuudhaa bar. Antanaan didu jiraa bar. Hin ajjeesisiistuu rasaasatti haa guuttatu ergi niiraan akkanattiin si ergisiisa. Yookiin uummata Oromoo irraan si saaxilaa hulii niiraan maqaa keessaniin hin guuramu. Ulamaayoota qabna, sheekoota qabna, muftiilee qabna, hayyoota qabna, nama amanamu ka kitaaba rabbii beeku kan ni namaan laqa farshoo akka keetii kana ka ganama farshoo xuuxee waan haasa'u laaqqatu kanatti kanninu jechuuli warra si fakkaatu sadeen si duuba jiruus ittiin kanninu jechuun warra gizee dhimmi walloo xullub jee niiraa goofandi irratti ja'u hundaa'u ulii niiraa ittiin kanninu jechuun achi dhumatti dubbiin inuma ummanni Oromoo hundi namni niiraa isaa wanni baasuuf gargaarsa ilma walloo san bira akka dhayxuufi malee akka karan niiraa harkaa hambifattaniifi miti. Maa obboleessa kiyyan taane, maa shariika kiyyan taane, maa abbaa kiyyan taane, maa haadha kiyyan taane. Niiraa nama wallootiif deemtu nama dirree lolaa irratti amaaraan wal qabee wal lolu jiru rasaasatti haa bitatu jee namni Oromoo baase hambifattee sindiisuwan. Obbolummateeti cerbe dhaqa malee. Obbolummateeti maaliif haqaafiin falmu jiraa jechuudha. Namicha rasaasa fixatee akka jeefamu godhu deemtaa bara.
nilla ladhaaf jettee televizyiina irra teessee haasoftammaas Facebook irra akka nama barreessanii way walloo kiyya jechuun naman dhibu bara. Barreessanii rakkootu irra jira jan naman dhibu. Asirra ta'anii way jecha ooluun naman dhibu. Niiraa isaanii jecha Oromoon baaste ergaa maxxansaa risiita. Gaafiin tun akkamiin nama dhibdi? Waan nama dhibduuf qabdi gaafiin tumme. Yoo nyaachuu baattan maxxansaa. Ergitanii galatoomaa jenna jechuudha. Yoo nyaattan immoo hin maxxansitanii eegan maxxansine ulii maallaqa isiniin maqaan banamuufi wahuma takka ta maqaa wallootiin isiniin godhamuu deemuu hunda isin dura dhaabbannaa jechuudha. Hatuuf yaatan maqaa wallootiin. Nutis ta'e jechuun jirru dantaan maqaan kaateefsaniif wanni ka'eefsan ooluu qaba malee maqaa wallootiin daldaluun numan ta'uudha. Abadan. Wanni fadhe ta maqaa wallootiin kaate ummata walloo saniif ooluu qabdi. Dhumate. Maqaa saniin daldalanii ifi xiisha guuttatanii ummata tanga xiqqaa kana numan ta'u kun. Walumatti hin dhiisne jechuudha. Tana isin dura dhaabbannaa jechuudha. Harargeen biyya gootaati. Yaa dayyuusticha. Harargeen biyya jagnaati. Yaa dayyuusticha. Harargeen biyya qabsoo Oromoodhaa ciniinfattee dhalte gadaameessaa qabsoo Oromoodhaa iyyattee dhalte siin faarsaa dhagaye Harargee. Harargeen biyya sabboonummaadhatti amantu. Harargeen biyya tokkummaadhatti amantu ummata tokkummaa Oromoodhaa jaalatu. Harargeen warra aangoof hin bololle. Harargeen warra Oromummaatti amantu warra sireerraa namaa bu'ee itillee rarafu. Harargee warra aannan si obaasee bishaan dhugu. Harargee warra foon diimaa si nyaachisee ifi waan biraa nyaatu. Harargee warra miidhamee miidhaa keessaa nama baasu. Gantuun qabdu Harargeen. Goota malee. Yaadadhu. Gadiin sii tarrisa. Elemoo qilxuudhaa. Jaarraa abbaa gadaa. Amma taqii. Hundee. Sheekh Mahammad Rashaad. Hamid Mudee. Sifin gallakaa. Ilmaan Oromoo hayyoonni Oromoodhaa qabsoon Oromoodhaa ihiyyattee ka ulfooyte ihiyyattee gadaamee isaan isiin keessa teesse ihiyyattee isiin ta dhalatte Harargeetti. Nuti wanni obboleeyyan keenya wal baalee fi sikkoo mandoorra rarraanuuf warra gaafa qabsoon tun dhalatte ummanni biraan nu harkatti ajjeesuuf gizee deemu isaan ammoo hin ajjeeftan harka jee qabsoo tana nu wajjin qabee irra didee qabsaawaa ture. Obboleeyyan Oromoo dhugaa gaafa dhugaadhaa gaafa haqaa gaafa ati jaarraa basaasuudhaaf gaara keessa akkasitti olii gad buxaaltu obboleeyyan keenya kan baalee fi kan arsiidhaa wajji du'aa turan. Ministerri Difeensii IFL'oodhaa ilma baaleeti. Faayinaansiin ilmaan sikkoo mandooti. Wajjiin dhaabbataniiti jaarsa kana sooressa jaarraa abbaa gadaa har'a jaarsa jettee afaan sablaa kee kanaan afaan farshoo quufe kanaan arrabsitu san wajji dhaabbataniiti siifi fakkaataan nu maleen akka keetii hattuun daldaltuun maqaa namaatiin maallaqa nyaattu hattuun olii gad qabsoo Oromoo gurgurattee garaafsii guutuudhaaf olii gad ceetu hattuun miidiyaa banattee asirra teessee ummataan daldaltu maqaa ummata gabroomeetiin maqaa ummata gabrummaa jalaa ba'uudhaaf qabsoo jiruutiin maallaqa guurrachuudhaaf olii gad ceetu tun warri akka keessanii gaafa ajjeesuudhaaf jala ce'u warri rasaasa isatti dhawamu qoma kannee isa jiraachisaa ture obboleeyyan keenya kan sikkoo mandooti obboleeyyan keenya kan arsii fi baaleeti obboleeyyan keenya kan jimmaati obboleeyyan keenya kan illibbaabure obboleeyyan keenya kan wallooti diqaalaa akka keetii kanaa miti. Harargeen waan irraa irrate hin qabdu. Yoo seenaadha. Gaara san keessa diddiste amata meeqa jaarraan kophaasaa boolla keessa galaa ture. Qabsoo tana fiinxaan ga'uuf ilmaan baalee fi ilmaan Harargeedhaa wal qabatanii hangam takka
Yaman tana keessa hangam takka Iiraan keessa hangam takka Siiriyaa keessa hangam takka Ijipti keessa hangam takka biyya Arabaa kana hunda waliin gahaa turan qawwee barbaada akka keetii qawwee gurgurachaan turre isaan qawwee gurgurachaan turre Harargeen sabboontoota dhugaati gadduun qabdu Harargeen wanni nuti kanatti jennee ciliinfannee hattuu shaneedhaatii fi shiftaa shaneedhaa daldaltuu gandaan maallaqa namarraa guurrattee kiraa manaaf irraa kafaltuu fi waan biraaf irraa baastu hundaa'u dura dhaabbannee abbaan dhugaadhaa maallaqni guurameef nama guurameef dura dhaqu qaba hattummaan dhabamuu qabdi daldaalummaan qabsoodhaa dhabamuu qaba jennee hidda dhaabnee lolluuf akkatti abbootiin teenya jettee qabsoo tana daaddistee dhaltee guddistee asin geesse fi akkatti isin qisaasu jirtan maqaa nuu galeefi maqaa hubanneefi akkatti isaan kana laamsheessaa turtan maqaa beeyneefi akkatti isin ammaas deebitanii nu ilmaan isaanii sobdanii gabrummaa jala nu hambisuu feetan bilisummaa isaan nuu fiduu ka'an harkatti hambistaniiti nullee ilmaan isaanii gabrummaa jalatti hambisuuf akkatti isin yaatan maqaa isinirra beeyneef alhamdulillah barannee maqaa hubanneef seenaa takka takkaan akka aannan nama dhuguutti habbuynee dhuynee maqaa garaa nu jirtuuf nun jijjiiruu hin dandeessan nu sobuu hin dandeessan dhugaan jirtu tanuma ummata mukarra galuu miti Harargeen maafu se ummanni biraatoo hoggoo Harargeen mukarra galti jaam maafu san umman obboleeyyan keenya kawallootoo hoggoo Harargeen gantuudha jaam maan dubbanne warri biraatoo maa callistan nu callisnaa hogguunii fi qa'een teessan tuqamte nu callifnaa hogguunii fi ardaaqni keessan tuqame oromummaan takkaan baannu sanii bar namni oromummaa takkaaf qabsaa'u jiru yoo jiraate nu ol hin jiru arraan dubbadhe kunoo dhugaa Harargeedha ammaan dubbachaa jira dhugaa Harargeedha Harargeen eega Oromoon haa bilisoomtu Harargeen eega Oromoon haa walaboomtu takka lubbuu sittin qusanne qabeenyaa sittin qusanne jiruu sittin qusanne if kannaat turte dibaa qabsoo tanaa taate abbaa qabsoo tana uume taate abbaa qabsoo tana daaddise taateeti dibaa qabsoo tanaa taate shidamaa turte bakka deemtetti ammoo ajjeefamaa turte maaliif kaayoo isin deemtuuf hattoonni akka keetii maqaa hubataniif Oromoo bilisoomsuudhaaf akka isaan deeman hattuun akka keetii ka daldalateetti jiraachuu barbaadu maqaa bareef nu maleen akka teetii warri maqaa afaan Oromoo dubbatu jarri kun Oromoodha dhugaan Oromoodha biyya tana buqqisuuf yaani biyya tana bilisoomsuuf yaani isaan kana dhabamsiisuu qabna yaani goota keenya hunda hayyuu keenya hunda lafa isaan keessaa margan hundatti qabsoo maqaa qabsootiiniif jala galchanii fixaawwanni turaniif akka isaan dhugaadhaan biyya bilisoomsuudhaa deeman maqaa hubataniif maqaa beekaniif wanni reebaa turaniif ummanni keenya jaldee isaa miti mukarran galu ardaaga qabna nuti ooruu qabna kataara qabna lafa qabna dachii binneeti miti mana karra jaaran dhaalmee hanjachii fudhanna warrarra abbootii teenya dabarsiteeti abbootiin teenya nu dabarsitee nutilleen ilmaan keenya dabarsite dachii qabna lafa teenya sanirra jaaranna mana nuti warra bakka biraarraa dhufee dachii bitatee mana jaarrata malee nuti mana hin jaarrannu dachii qabna manni dachii teenya irra jira mukarran galu shimbirroo miti nuti jaldee isaa miti nuti ummata Oromooti arraan tan ummata Oromoo Harargee guutuudha gantuudha jettee afaan kee guutuudhaan arrabsuudhaaf seenaa ilmaan Oromoo keessa namni dura gabbee ilmaan Harargeedha gantuudha jee shanee akka taate arra durarraa dubbachaa turre arra raggaasistanii jechuurra deebitanii Adamaaruun ajjeesuuf kaatan Naayiroobii keessatti I was there achiin ture gaafa Adamaaruun flight isaa harka balleessuu kaatan anafaa isin dhoorkee bara shishe kolkolo nuti mashanee sodaan qushaasha tana sodaanna seetanii guyyaa qoma dhiibbannee isiinuu gaaddidduu teenya hin dandeessu shanee bar Naayiroobii dura dhaabbanneeti mee Adamaaruun tuqa lafa Naayiroobiitti mee tuqaa isa kanaa wal agarraa jenneeni akkitti Adamaaruun abbaa keenya goota keenya Naayiroobiidhaa hireen isaa baateen akka biyya alaa dhufu goosise nuyi nu duraas dhufe isa qaceelchinee dhufne nuti saqaccaanni akka keetii kana hundaa'u wali qabneetti himaa turre Naayiroobii dhiira taatammee hambisaa jenneeni wal finna jenneeni laabbaangaanii qabannee jechuudha
gojoraani beeytaami gojoraa akkasii qabanneen Naayiroobii keessa yaa'aa turre adeero tokkichaas deeme mormarraa kaasneen nuti tokkichaas deeme irraa fuuna mee nama keenya tuqaayenne namni keenya bar eega nuti Naayiroobii dhayne hiree irraa hambisuun haftee bar shanee jala deemuu baattu hiree sirra balleessaa turanii bar Naayiroobitti joolleen Naayiroobii turtan hin beeytanii yoo shaneedhaaf niiraa warri alaasii ergu takkaa niiraa achi dalagattu gabbara kafaluu baatte hiree ati ala deemtuuni poolisa Keeniyaasi fidanii eerpoortii irraa nama hambisaa turanii bar nama meeqa akkasitti hambistan mee hambisaa isiniin jenneeti abbaan keenya Adamaaruun akkasi qoma dhiibbatee marsinee dirree xayyaaraa geessinee isa hambiftanii atiis lubbuun teessan as keessaa miti bakka feetan hin jiraattan jenne warra silaa isaan hambisuudhaaf irra dalagu jiru ija dura dhaabbannee itti himneeti abbaan keenya akka biyya alaa tana dhufu teessisne jechuudha. Jaarmayni raabaadorii ganama gurrassi calagu saqaccaan ummata wallootiin kiishan guuttattu ummanni walloo ifteeti ama 400 guutuu qabsaawaa jira. Arraas iftee qabsaawa. Gantuun akka keetii ummata Harargeetii fi ummata walloo waliin naquu hin dandeessu tasuma seenaa waliin nu hidha dhiiga kalee waliin duuneetu waliin nu hidha qabsoo kalee waliin wajjin godhaa turteetu waliin nu hidha obbolummaadhaatu waliin nu hidha wareegama kalee wajjin kafalleetu waliin nu hidha hidda dhalootaatu waliin nu hidha yaa dayyuusa yaa saqaccaana deem laali hiddaa warra walloo laaliiti achi booda haasee seenaa isaaniitu qabeetu natti hin fakkaatu hiddaa waliin nu hidhanuti yoo waan ma'anaan hiddaa sii galte ilmaan wallootiin gurgurachuu tasuma hin dandeessan feetee walloo keessa dhalatta feetee dhiista abbaan fedhe ilmaan wallootiin an walloo abbaan kiyya an walloo haati tiyya an walloo maarreen keenya ja'anii tana dallaalummaa taargaa fudhatanii ilmaan wallootiin naggatu arraas borus iftaanis isinit dhiisuun teenyu tasuma niiraan isaanii gurratti osoo isaanirra dhiigni miilarra yaa'u osoo isaan niiraa hakimaan dhaqan dhabanii ati niiraa isaaniin gurramteen asii kiraafirraa kafalteen jiraattu feetu deemi karaarra jiraadhu feetu sheeltara gali saabtiyuu rakkooteeti ummanni Oromoo niiraa wanni baasee goofandi irrattis bakka hawaasaattis kafaluuf niiraan ummata wallootiif akka dheeyxuuf ilaammaa wanniin iskiriinshooti goofandi irratti guuramee fi khabiraatis hundaa'u gabbaasutti hin jirreef hanga isaan waa maxxansaniitiin eegu jira hangana ergine gizee isaan jaan hangana guuramee maaf hangana ergitaniin jala fidaa jechuudha walin dhiisnu lola kana keessatti haqaan walirra qabsaa'u jirraa jechuudha gaafii bara yoo hatuu baatte wanni si lolchiisa maaltu jira yoo nyaachuu baatte wanni si lolchiisa barri sitni kunooti yatteetu baastee maxxansu dan dhumee haasoo inni kun achirra dhumaa raasoo inni aboo maallaqa achi guurame as baasaa riisiite maxxansa gaafiin tanaami kunooti boo erginee Allah maxxansuu bar hin dhumatu haasoo inni achirratti wanni ganda guutuu si arrabsiisuu fi ganda si bobbaasisu takka hin jiru jechuudha hattummaa tee tana keessaan bahachuudhaaf ganda waliin nayixee sittiin dhiisnu jechuudha tana sirriidha beekamuu qaba waan biraatiin isin garsiisa naa obsaa tartaka nama tortora akkana ummanni Oromoo keenya firraa eeguu danda'u qaba nuti ijoolleen teenya tan Harargeedha takkalleenu seenaa teenya abbootiin teenya Harargeedha daleeydeen mataa ol qabannee boonnee yaana ittiin qaanfannu warra kalee immoo abbootii teenya hallayyaa keessatti isaan gatuudhaaf caa tureef arra tumsan taanu tasuma nun dhalchine jechuudha Bakar Waaree nuti ilmaan Bakar Waareetii miti jechuudha nuti ilmaan jaarraa abbaa gadaati miti jechuudha nuti ilmaan Elemoo Qilxuutii miti jechuudha nuti ilmaan Bakrii Saphalootii miti jechuudha nuti ilmaan Mul'is Gadaatii miti jechuudha nuti ilmaan Maamad Rashaadii miti jechuudha Haamid Muudeetii miti jechuudha Ahmad Taqiitii miti jechuudha Hundeetii miti jechuudha Araarsootii miti jechuudha yoo dhugaadhaan nuti waan obboleeyyan keenya hayyoonni keenya qaroonni teenya irratti ajjeefamte kadeeggarru taate kacinaa dhaabbannu taate numaa diqaalaadha malee dhala isaaniiti miti nuti fincaan isaaniiti miti jechuudha nuti dhiiga isaaniiti miti waan abbaan eegale ilmaatu bakkaan gaha
abbootiin teenya waan irra duute nuutu bakkaanga wanni isin wixxifattanii jijjiirama kana balleessuu barbaadaniif waan abbootiin teenya eegalte saniitu galma gahuu deema isin hambisu yaatan isin irra beeyna tanaaf mudhii hidhannee mootummaa tana deeggarraa jechuudha OPDO naa samidhe dantaasi I don't care ani namanuu isi that is who I am namanu ammoo jijjiiramni kun akka mufatu gufatu taasuman barbaadu maaliif laffaatiin obboleeyyan keenya qabsoon jeneraal waaqoo guutuurraa eegali sooressa jaarraa abbaa gadaarraa eegali nadhii gammadaarraa eegali elamoo qilxuurraa eegali aliyyi cirriirraa eegali haji adam saddoorraa eegali obboleeyyan keenyaa kun hundi irra wareegaman hangi tokko ka deebi'uu danda'u yoo jijjiirama kana qabanne if dura ka oofnu taate 50%, 75%, 80%, 100% deebisuu ka dandeenyu yoo isii tana gufachiisne bakka abbootiin teenya irraa kaate san deebine jechuudha no answer warri gaafiin oromoon deebine jeemma jarjaru kun maaliif dide isii tana si harkaa dheeti hallayya si naquu deemaa jechuudha hallayya warra qabsoo gandaatti galchatee naggata gandaa uffatu jechuudha laal warra ganda galchee qabsoo oromoo tana hunda keessaa ganda galcheeti ganda sanii naggatachuu barbaadaa jechuudha inuman taatu gargaarsaanii miti kaas geenye akka rabbiitiin alhamdulillah as geenye if booda wanni nu deebisuu taa takkallee nu jiraachuun taa'u jechuudha takkallee qabsoon itti fufa ammoo dayyuus akkanaa kana hodorroq akkanaa kana jabbii akkanaa kana gurra laachuufiin barbaachisaadhaa miti ammoo liklikii isaatti himuun barbaachisaadha hattuu shanee keessatti ilmaan walloo ficcisiisaa ture warri walloo itti bilbileeti yaaboo ijoolleen teenya ta shanee keessa kuttee jee isa gaafata kajjeesee ijoollee isaa firee maashaw wajjin ajjeesaa ka ture numa jiran jaa warraan geessaa obboleeyyan kiyya ka walloo biraa dhagayani anquba isan qabusaa isa biraan jira si keessaan jira achiin si bira jira waan ati gootuun an basaasa badaadha an sila nama basaasa badaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf nama informeeshinaa badaadhaan akkatti oduu guuranii fi informeeshina san qulqulleessee gingilchee miicee micciree ragaa san irra ga'u an basaasa badaadha nin basaasa waa basaasu I'm dangerous on that. Gifted. Gize warri wallo si bilbilee obboleeyyan keenya ka walloo ka ilmaan dhabe si bilbilee ati ni jiran jettee itti kijibdee yaaboo du'anii hin jiranii mee obbaa fi haadha tana akkamittiin du'an ja'an joollee tana nakkannanii jettee haasoytu an si biraan jiraa bara sitti mul'adhu malee gurri kiyya si bira jira obboleeyyan keenya ka walloo warri isa bilbiltan ni isa gaafachaa turtan hubadhaa kunoo tana isini kijibu jira joollee obboleeyyan keenya kan walloo jabuutii irraa guuree eertiraa geessee eertiraadhatti fireem maashaw wajjin nyaachaa gurgurachaa kuulii daleessisanirraa sheer fudhachaa ka oofaa ture keessaa tokko isa falmataa jaama warri eertiraa turan hundi ni beeka nama guyyaa adii si gurguratee maallaqa fudhatee deemu maqaa qabsootiin joolleen obboleeyyan keenya walloo qabsoo maqaa jaalataniif qabsoo oromoo tanaaf jedhaniif kanneen jabuutii dhaqan jabuutii irraa maqaa qabsootiin sossobeeti ilma gandaati jee fuudhee fireem maashaw gurgurata fireem maashaw fuudheeti lafa kuulii daleessisaa inni kun sheer harkataa kiraan manaa irraa kafalamtii maallaqni noolii ni kannamaaf maallaqni jireenyaa ni kannamaaf wataaddara leebar jooppii daleessisanii ilmaan walloo asii guuree achi geessaa ture jechuudha. Hattummaa san itti fufuudhaaf Oromiyaa walloo global network jee gad dhufe jechuudha. Maallaqa maqaa wallootiin guuree nyaatee jira. Nyaatee jira. Hin nyaanne jawaasaa baasu. Warri biraatis warri goofandi irra guute as baasa. Warri maqaa ilmaan wallootiin tara sadii ol goofandi irratti maallaqni guurame taraa sadeenu screenshot harkaa hin qaba ragaan harkaa qaba laal takka irratti waan dubbadhe talamadaa badaafiin wali qabee taa'en ilaa irratti
amma guyyaan kee sadeenuu gabbaasna as baasaa namatti ergitan maxxansaa uummata oromootiif oo ergitanii hin ergine dhiifama isin gaafanna hogguusan ergitan edda okay eega ergitan dhiifamaa isin hin jenna dantaan teenya maallaqni ergamurraa hire dhiifama isin gaafanna oo ergitanii okay hin ergine yoo erguu baattanii callistan immoo baltashaal baltaachuwal jechuudha nyaattee jirtaa jechuudha hattee jirtaa jechuudha kan namni dhiiga dhabee du'u jiru hattee jirtaa jechuudha maallaqa ilmaan wallootiin guurame hattee jirtaa jechuudha tana sitti dhiisna sitti hin dhiisnu miti tasuma sitti hin dhiisnu tana sirritti beekamuu qabaa akka gaaritti wanni inni Harargee irratti duuleef tana ayyoonni keenya Harargee amma dura yoo yaadattan tun Harargee irratti maqaa shaneetiin duulamuun Harargee arrabsuun yeroo duraatii miti yeroo hedduudha arrabsaa turan ayyoonni keenya immoo qarawaa keessatti midhaan fakkeessaniiti rasaasa gaara geessaa turan qarawaa keessatti midhaan fakkeessanii rasaasa geessaa turan uka kaayyataniiti ilmoo fakkeessanii xuuxxoo akkanatti itti qabaa ilmoon wajjin rasaasaa hojji jirtu ilmoo keessatti rasaasa guuranii ilmoo irratti huccuu maranii ilmoo uka kaayyatanii xuuxxoo ilmoo qabanii rasaasa akkasi gaara geessaa turan akkatti qabsoon oromoodha ta duraa qabatte balbalte akkas turte isin yaadachiisuudhaaf waan raanfachuun maqaa jirtuuf wal yaadachiisuudhaaf warri kalee qabsoo oromoo nu uumechaa ture hundinuu isii tana daawwadha firee maashoo yooji warri qabsoo oromoo gurgurachaa turtan wanta jechaa turtan jaarraa abbaa gadaa akkatti finfinnee dhufee qabsoo haa goonu isiniin jee hin goonu jettaniini armed struggle hin barbaannu jettanii icaatii fi mi'eessoon jala osoo ceetanii jaarsi isin biraa gaddeebee dirree adii qabsoo akka eegale isinitti seenaa isinitti himaa ture jechuudha. Icaat Itoophiyaan cuqqunooch ትግል mi'eessoon warra dhaaba amaaraa baafatee maqaa oromoollee keessan naqanii qabsaawaa ture jechuu gaafasan qabsoo teenya warra cabse oromoon hundi ni beeyti jechuudha oromoon hundi eenyu qabsoo teenya cabse oromoon hundi ni beeyti Harargeen takka aangoof bololtee mataarraan taayettee bololtee Harargeen barka isii irratti ramadamee dhufeewu intala kannitee fi jiraachistee qabeenya hirtee fi horii guurratee deemee Adaamaa fi Finfinnee mana jaarratee intala isaanii dhiisee tabiraa taganda isaa fuudha turte. Harargeen hangan takka Oromoo jaalatti. Harargeen nama Oromoo aannan ni miilarraa dhiitu jaalala keessa. Nama deemma ilmaan Oromoo hunda nyaachistu. Nama ilmaan Oromoo hunda dhiyantu. Ifirrummaan qabdu, if qoolummaan qabdu, hattummaan qabdu, gantummaan qabdu. Harargeen sabboontoota haqaati, qabsaa'ota haqaati. Warra dhugaadhaaf dhaabbate jechuudha. Deemaa gaafadhaa obboleeyyan keenya kan Baalee, kan Sikkoo Mandoo, kan Arsiidha. Isaantu qabsoo tana daaddisaa waliin as geenye. Warra haqaan qabsoon Oromoo galtee fi jaarsa. Arraati jaarsa jettuun sooreessa jaarraa abbaa gadaa abbaa Oromoodha warra cinaa dhaabbatee akka inni hin cabne akka inni hin kufne wajjin wareegamaa ture. That is why boondiin Harargeetii fi isaan kana ammallee akka cimturra wanni nuti dalaynuuf. Because we know the history. Maqaa seenaa sirri beeynuu fi haada lameen kana waliif foohaayaa nuti. Maqaa beeynuu fi isaanilleen maqaa seenaa beekaniif haada lameen kana adda muruudhaaf ganamaa galgala maqasa qabatanii yaa'an jechuudha. Ni beekan. Maqaa beekaniif nutillee maqaa beeynuuf haada lameen kana walitti foonee dinnee walitti qabnee haada lameen akka addan baane walitti dhoorkinuuf akkatti moo hannuutu akkasi. Maqaa nuu galteef, maqaa nu barsiisaniif, maqaa abbootiin teenya nu qaraasisteef, nutti himteef ni beeynaa jechuudha.
akkatti abbootiin teenya bosona keessa dhiyaanamaa turte akkatti jaarraa abbaa gadaa jeneraal Waaqoo bira dhaqee leenjee wajjin lolaa ture akkatti qawwee fudhatanii wajjin yaa'aa turan akkatti wareegama wajjin kafalaa turan no matter what wama fadheenu karaa fadheenu we know dhageeffadhaa sooressa jaarraa abbaa gadaa abbaa Oromoodha abbaa qabsoo Oromoodha sirri dhageeffadhu namni siyaasaan Oromoodha ammallee siin galiin afaan Oromoo dubbatu hundi Oromoo miti Sidachana gara biraatti odeeffannoon jirtu Finfinnee keessatti ijaarame hajuusni jira Moqdishoodha hajuusni jira waa'ee abaa'oo ijaaramuudhaan adda baasuudhaaf murni Finfinneedhaatiif isin jidduu hariiroodhaa fi garaagarummaan jirtu maali? Hiccittiin takka tana tangaarraatti uummata Oromoodhaa biratti deebisaan harkatiin asirratti ibsa caalaa naa halala. Isi duuba yokkaa warri wagguu jarri Moqdishoo osoo golaa qabna jedhan ni gaafa. Gubbaa tokkootu warra Baaleeti amma bunaa jedhanii Hararee qaraasa. Isa naa yaaman obboloota Oromoo kana beeytanii hin beeku. Haya fuudheeti akkasitti wanni illee hin qabnu beekta haa bitaa wanni kana maali kaa mataawaqaa ogeeyyiin eenyummaa kana hin qabnu qulla qaamni keenya gideessan duuba Eertiraa fi Tigiree keessatti kanatti gaalolli deemaa jira. Nama kanallee baabura keessaa akkamitti dabarra jennee osoo yaadnu tawakkal fudhannee haaseenu jaakekaa haakii tokko jira sanii biti barneetaa sabata kana garagaltu bittuu sana leen boorsaa bitadhee akkasitti gaa Ejima kana qaba haa deema hanga bareetti rafe yoo lafa nama kaasan jeetiin hoggaa Addis Ababaa ta'e ganama hirribaa ka'ee maaliin ka'an sa'aatiin bulee akkasii gaa gurbaan gandi san ga'e mana isaatti bulee inni mana wanni keessaa qabu markaatoo keessaa mana qaba achirraa leencoo nan dhufe akkasitti leencoo wajjin mana baaruudha inni jechuudha kun baaruudha inni baaruun nu kanaa uffatanii maali lama lamaan akkamitti sirri dhageeffadhaa bakka tana hogguu akkasitti leencoon itti dhaqe baaruun leencoon itti fide baaruun isaanuma kanaa ulaaleeti tuffatee jechuudha maal jedhaniin milkaa'anii gaddeebi'anii akkam godhanii gaddeebi'an warri har'a Finfinnee mana Firee Maashaw keessatti horri dura abaa'oo taa'ee jiru kun hattuun seenaadha dhageeffadhaa. Kaabsoon taatii fi waan baabsootu hin beekan amma kijaan armi distraagir qaabsoo miyaa hin jalqabamuu jedhama. Sabo dhagaa jiru gabraa hin jeen. Eertiraan nama miliyoona sadiitu amaara guddaa kan dakana hin jirtan kana forrosee jiise. Nuti maali gabraa. Akkamitti nuti kun miliyoona 8 jennan kuusani kan miliyoonni 8 akkana haasawa. Bootu dubbii miti hin jeen. Akkati firraa gaa haasawine. Mul'is kun agartee bu'uuyyan anaaf jara tokko na fidan mata. Mul'is agartee bu'uujaan kun mul'is abbaa gadaati hubadha. Armid struggle numan feesisuu jaan. Hin barbaannu qawweedhaan lolu. Achirra wal qabanii jechuudha. Jaarratti hin dhayne beeki dura jaarraatutti dhaqee Finfinneetti hin barbaannu jaaniin maal ari'u jiran isaan. Icaatii fi mi'eessoon jala jechuu jiran Mangistuu Hayilamaariyaam jechuun. Didichuu jiran. Didichaa jiran. Kana keessa wal gurguratee kaanis Ameerikaa deemee maastireetii isaa fudhatee gad deebuu ta'a. Akkamitti barachuu danda'e leencoo lataadhaa deemee Ameerikaatti. Maal godheetti deemee barachuu ta'a baratee gad deebi'e. Namoota hedduutu ilmaan Oromoo gurguratee dooktara ta'ee jira. Nama hedduutu hiree biyya alaa bahanii barachuudhaa harkatee jira ilmaan Oromoo gurgurachaa. Nama hedduu. Sooressi jaarraa abbaa gadaafaa maal godharree dhageeffadha. Seenaa. Warra agartee dalagaa qabu waa biyya san keessa. Obbaasan keessatti wanni dhaabbate. Icaatu waan jedhantana makiinaan akkana ala kana dhaabbatti. Kun wanna fudhattee bi'u waan dhawantana makiinaa agartee dhawantana tana faahan hunda qopheeffatanii ijuma hurriin hin jiru namummaan nama caqasu hin jiru. Kun mi'eessoo hin jee kan didicha magaalaa keessaa bu'ate.
منقطون ويانا عشان قريلا لبيت ميادا ولا سدي سامع كذا منقطون خربت بدرا منقطون أمارة يا جلاهي يرن بجامع منقطون كينيا يجاد بچاتور ميسوني في چات ورياري غافسن أرسينا تريتي هيرو تاني جيران ويك سينا والله دوبا سوري سجار ربا قدام الجن نولي نمو النجن بيخ يو نمني أمارا اللي تاوبات أبيانسا أكن التياد أكن التنياد أكن التوفد أكن التسوسو أكن التوجد أكن الترف أكن التخو أكن التعاسو هندينو يوتا أمارا ذاتي دمتش أمارا إراد ألتشو قفامتي إراد ألتشو قفامتي وهما سوريسي جارة باقدا دي بسيفلال جزي منقستون كينيا جانين أمارة نسوب الطبيعة أمارة عمل لي أمارة واللي في الإنسى أمارة حوين أمارة أندم نسى أمارة وكان جوكا ونتكلم أكن جرتي بهذه كونوا رنجون جرا ما ينزل بسودة كون وانتك كنجر إيجاتي في ميسوني مار بلاكالات نمني منتك كنجر لجرة كتبينه إياه فتشو سينك أو إياه فتشو سينك جتشو كوي قد بياني دتشي كولارت إيجاتي في ميسوني فتالو مالي أكاس كيسا أسجينيو بليين كينيا قبصوتنا اتدادستيتي اتقدستي أسينجي سياررجين irratti wareegamte jechuudha. Isin yaadachiisuuf afran qalloo qabsoo isin gaggeessaa turte ta Harargeedhaati. Oromoo Resistance elemoo qilxuudhaa Harargeedhaati. Founder of ABO OLF Jaarraa Abbaa Gadaati. Legend of Oromo Music Ali Birra Harargeedha. True Democracy Liberation tuuta qeyroo ganama جامع خيامم رومو سوفتوير اسكندر إدريس انجليش رومو ديكشنري مهدي حميد مودي قبي افان رومو دا شيخ محمد رشاد رومو راديو عبدي قوبي بريسا نيوز بيبر مهدي حميد مودي خنون تيولالت حيوت المان ررقيدا habaq aaltee barasan keessatti oromoo dukkana keessaa baasaa turte tanaan gantuu yetteeti yaa bada hattuu farshoon garaarra dhiibdee deemu hattuu maallaqa dhiiga wallootiin kiraa manaaf irraa kafalee jiraatu hattuu maqaa wallootiin maallaqa guurratee nyaatu sittin dhiisnu jechuu arraas boruus shaneetee jala buxaaluun mirga keeti dantaateeti deemu jala gali maqaa wallootiin sumuuni takka guurtee nyaachuu sitti dhiisuun teenyu jechuudha. Nuu jiruun jiruuli. Ta'arra dura guurtanuu gadi bahaa maxxansa. Hayyoonni kun abboota keenya. Gantuun qabdu Harargeen. Ifaa taateeti qabsoo Oromootiif balbalchitee qabsoo Oromoodhaa ifii duutee jirti. Wareegamtee jirti. Abbaan ifin faarsuuf Harargeerraa hedduu kanaas wayne callisnee bira dabarra. Abbaan ifin faarsuuf hujiitu Harargee faarsa. Nuti Harargee faarsuu nuun feesisu. Qabsoon isin ilaa irraa sabbatarraa hiikkachaa kannachaa turte hundinuu ta Harargeen itti faarfamtu. Gantuu kana arraga Harargeen jaalleemaaroo uumuu diddee Harargeen arraan tana shaneedhaaf dibbee dha'uu diddee Harargeen arraan tana poostaadhaan namni nurratti ergamee nurratti hin bulu jette Harargeen arraan tana qabeenya kiyya anumaatti naggadata malee namni biraa tokko naggadatu jette Harargeen irra wadabatti naatu aanaa na keessa waan dabru anaaf fidee kabiraati raabsa jette Harargeen irra joollee nuu baratteefiif qabna ifiif bulchinaa qe'ee teenya jette tanaa garaa isin gubuu jira hatticha akka keetii kasilaa maqaadhaan naggadatu ka maqaa qe'eetiin naggadatu haa biyya dhaynu ganaa ibidda balbalchuu teenya no gana jabuutiidhaan wanni seenu Harargeerraa ol ba'a wadaba qabna Somaaleedhaan wanni dhufu achiin ol ba'a wadaba qabna
tanaa hirriiba isin dhorkaa waan nuti godhu yaanu ni beeytan if dura maaliif isinitti himan isin garsiisan akka duritti asirra nama baadhannee yaa'uun tasuman jirtu jechuudha. Taabbootiin teenya baadhatteefu galata harkachaa hin jirtu qabriitti illee ciisatti illee arrabsaa jirtanii jechuudha. Isinitti hin dhiisnu. Inuma takkallee jaarraa abbaa gadaa gaafa jeneraal Waaqoo guutuudhaati wajjin jaarraa abbaa gadaa gaafa jeneraal Waaqoo guutuudhaa wajjin isaan lachuutu rabbiin fuulli rabbiitti haa tolu jannatul firdoosi rabbi haa qananeessu wajjin qabsaa'aa turan kana fakkaatan dhageeffadhaa yaa warra seenaa hin beeyne laal leencoota fakkii nama jeneraal Waaqoodha jaarraa abbaa gadaati nin xiqqeessanii guddate naa obsa huno laal jaarraa abbaa gadaatii fi jeneraal Waaqoo guutuuti jannatul firdoosi rabbi sinaa qananeessu dhageeffadhaa waan isaan jaan waada gizee seenan akkanaani as geesse qabsoon asitti asin gaan hataniitii miti gananiitii miti iftaaniiti maqaa if beekaniif maqaa Oromoo tana dhugaan bilisoomsuu barbaadaniif maqaa Oromoo tana dhugaan if dura tarkaanfachiisuu barbaadaniif arranuu ilmaan isaanii jiraa hoggu dhaloota isaanii arrabsitan hoggu seenaa isaanii arrabsitan bubuutuun ergamtuun shaneedhaa tokko keessanii isinitti hin dhiisnu jechuudha. Inuma walitti hin dhiisnu. Tana sirritti beekamuu qaba.
tasuma walit dhiisuun teenya tun beekamu qaba. Jaal Adamaaruun leejendiin Oromoodhaa wallisaan akkaataatti roorroon irra gahaa turte dhageeffadhaa. Isin argeen Oromoo miti nuyi jedhe naan jedhe akkami jennaan Arabaa fi Soomaalii tokkootiitu dhageeffadhaa. Waan irra eegalee miti. Isin argeen Arabaa fi Soomaaleedha. Waan irra eegalee miti. Baalee Somaalee, Arsiin Somaalee jechuun waan irra eegalee miti. Durnuun ja'an maqaa Oromoo ta'uu keenya dhibbarraa dhibba beekaniif. Maqaa qulqulluu Oromoo ta'uu keenya nu beekaniif. Maqaa dhugaadhaan Oromoon akka bilisoomtu dhugaadhaan warri carraaqu nu ta'uu beekaniif. Waan biraatiif miti. No. They know nu beekan waan nuti taane nu beekan dhaloota eenyu akka taane nu beekan. Warran jilbiifanne ta'uu nu beekan. Qabsootan akkaaniif galmaan ga'u yaanu nu beekan. Hanga nuti murannoo qabnu, kutannoo qabnu, ejjannoo qabnu nu beekan jechuudha. Warran daddaa'inne ta'uu keenya nu beekan. Xawal waallummaa akka nuti hin qabne nu beekan. Warra waan ganama jeerra galgala ta'uu keenya nu beekan. Warra waan eegale xumuru ta'uu keenya nu beekan. Tanaaf maal ja'aniin jechuu Adamaaruunis gaafanni biyyarraa dhufu dhageeffadhaa afaan isaatirraa. Isin argeen Oromoo miti nuyi jedhe naan jedhe akkami jennaan Arabaa fi Soomaalii isin keessa guutuu jedhe hawaasni addunyaadhaa guutuu walii wajjin jiraata. Haati Oromoo miti jedhanii qubatti laatan akkamitti ana tahee waan jiru irratti Naayiroobii irratti barreessinee jechuudha. Oromoo irraa dhalannee hin qabnu mahaa bira. Uumaan nu qulqulleessa hojjechuun beeku shira. Eenyummaa keenya baraa seenaa kalee isaatirra Oromummaan dhalootaa bara hafuu dandeessan nurra. Warshaan jeequmsa bara ooftuun olola dharaa harkaa. Warshaan jeequmsaa shaneedha. Ooftuun olola shaneedha. Harkaa kaaftu nurraa jee wanni sirbeef Adamaaruun hiikaa qabaa jechuudha. Arraan tana dirree irratti televizyiina OBS gubbaarra taa'eeti ummata miliyoona 50-60 Itoophiyaa guutuudhaaf seenaa kana himaa jira jechuudha. Waan sirba kanarra baase ati Oromoo mitii jedhaniini. Isin Harargeen Oromoo mitii jedhaniini. Wajjiin achi turre nuti. Waan shaneen nama keenya godhaa turte beeyna nuti. Wanni shaneen lafeerraa jibbinuuf. Waan shaneen ilmaan Oromoodhaa godhaa turte beeyna. Akkatti shaneen keessatti islaamummaa balleessaa turte beeyna. Akkatti shaneen amantii teenya balleessaa turte beeyna. Akkatti shaneen keessan nu miidhaa turte beeyna. Akkatti shaneen obboleeyyan keenya fixxe beeyna. Akkatti shaneen ilmaan Oromoo wayyaaneef gurgurachaa turte beeyna. Tanaaf shaneen badu qabdii wanni jennuuf. Akkatti shaneen ilmaan Shawaadhaa Amaara jettee fixaa turte beeyna. Akkatti shaneen obboleeyyan keenya kan sikkoo mandoo dhaloota sikkoo mandoo ta'uu qofaaf fixaa turte beeyna. Akkatti shaneen ilmaan Harargeedhaa gosaan ibiddaan laaltee gataa turte beeyna. Akka isaan godhaa turan beeyna. Tanaaf lafetti shaneen baddu malee Oromoon hin milkooytu wanni jennu. Kaayoon isaanii nu hongeessu akka ta'e ganamarraa itti guddannee barree jechuudha. Keessa seenneeti wajji qabsooynee wajjiin lollee laallee qawwee nurraa hiikkachiisanii if booda deebinee seenaa isaanii qorannee waan isaanii hunda qorannee warra isaan fixan hunda qorannee warra isaan if keessatti awwaalanii fi ajjeesan hunda qorannee wanni edaa kana godhaa jiraniif tana ta'ettu ifaa fi ifatti addanuu galteeti badu qabanii jennee yaa'u jirraa jechuudha. Milkaa'uu Oromoo tasuma hin barbaadan. Tasuma. Tun sirriidhatti Oromoo hunda bira beekamu qabdi jechuudha. Dhageeffadhaa Adamaaruun. Kaaftu nurraa yaadachuu qabna marti hundeen dhalootaa eessa dhalatee abaa'u Harargee. Tusii Harargeedhaa tajilba naman dho'isine keessatti abaa'uun dhalatee hamma yoonaa ga'ee jechuudha. Kuni riibaan danqaraan jiraatee riibaa yookaan bosonti jiraateetiin onnee ilmaan Oromoo Harargeetiitu bosona golga isaanii ta'e achi dhalatee hamma nagee. Abaa'uun eenyuun bu'uureeffame hojaa seenaa wal saamuu gaariidhaa miti. Hedduu boqota.
abaluutitu ebaluu caala. Hattoonni seenaa kalee hataa turan arra maqaadhaan maallaqa hataa jiran. Maqaa gandaatiin maallaqa hataa jiran hattoota sanirraa ifaa eenyu. Ilmaan Harargeedhaa onneen teenya sibiila. Onneen teenya bosona. Onneen teenya waan takka wanni if booda deemannu hin jiru. Seenaa if dhaammochiistu takka hin qabnu. Arraas boruus. Itti boonna qabsoo abbootiin teenya godhaa turteetu Oromoo ija baneef. Ija baneef. Aktiivistoonni biraalleen gabbaatanii akka isinirraa eeggamutti waan gurbaan hattuun kun duula maqaa Harargee gantuudha jedhu irra baase kana gabbee namuutu balaaleffachuun dirqamaa jechuudha. Tana keessa wallaallaa jechuudha. Wallaalla. Har'a sirritti jechuudha. Keessa wallaallaa jechuudha. Akka malee wallaalla. Namni waan kana hin balaaleffanne tumsa waan kanaa qabaa jechuudha. Namni namicha tortoraa shaneedhaa jooniyaa shaneedhaa ka maqaa wallootiin niiraa guurratee hate taa'ee nyaatu ka ilmaan walloo gurgurachaa ture waan inni dubbatee gabbee dubbatee Harargeen gantuudha jee kana Harargeen akkas hin ta'in aktiivistoonni gabbaaniin dubbanne waan inni jeesaniitu isaanis akkasitti if keessaa qabanii ilmaan Oromoo Harargeedhaatii fi ilmaan Oromoo hundinuu hubachuu qabnaa jechuudha. Tana sirritti. Arraas boruus iftaanis qabsoon shanee balleessuudhaa itti fufti. Ilmaan Harargeedhaa wal qabadhaa, wal dhageeffadhaa, wal jala yaa'a. Yeroon nama mataa irratti if baasnee nama jala yaanu dhumatee jira. Ardaaga keenya, qe'ee teenya, ona keenya nuu bulfata. Namni nuun bulchu. Qabeenya rabbiin nuu kanne nuun naggadata. Namni nuun naggatu. Waan if keessa dabarsinu dhaabuuf teenyaa jechuudha. Abadan. Akka duritti feetu waan biraa dhufa malee akkuma fadhettu tana sirritti beekuu danda'uu qabnaa jechuudha. Tanaan jaa har'aa fi asirratti hin dhaabaa hedduun isin jaaladha. Rabbii naa fi isin uume jechaan isin jaaladha. Nagaan naa tura. Sheer godhaatii warra obboleeyyan keenya walloo biraan ga'a. Warra maqaa isaanii kanaan niiraa guuraa jiran kana akka firraa beekan obboleeyyan keenya kan walloolleen niiraan maqaan keenyaan guuramte hanganaa miti niiraa guuramte sirriisita fida niiraa hunda nu ergaa jaa warra niiraa maqaa keessaniin guuruu jiru hundaa gaafadha maqaa keessaniin niiraa hataa jiran ittiin dhiisnu jechuudha. Ittiin dhiisnu hatamuun qabu jenna jechuudha. Galatooma nagaa naa tura rabbi jechaan isin jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.